haala abbaan sun hunda daddarbite ka'ee manaa bahee gada basaasaa deemi haamaa jiranii naan jedhan eega bu'eeta bineensi silaalan na nyaata galtee buusee galtee intalti wayii fuutee naan galtee eegasanis na bulchite amma ammoo ijoollee tana qabadhee hoyidaa soqadha jedhee karaa gubbatti bahuu na argan gada basaasaa deemi haamaa jiranii naan jedhan eega bu'eeta bineensi silaalan na nyaata galtee. Warahmatullahi wabarakatuh hordoftootni keenya namni ijoollee as argatan kan maatii sadii wajjiidhaan haroo dumaalirraa kan dhufan jechuudha. Amma warahmatullahi wabarakatuh hordoftootni keenya namni ijoollee as argatan kan maatii sadii wajjiidhaan haroo dumaalirraa kan jechuudha. Amma asitti argeeni wanni jedhaa jiran waan tokko jedhaa jirani nama baay'ee rakkate sa'aatii kanatti yeroo jireenyi qaalee waan biraa ta'e kanatti maatii eganaa baatanii karaarra taa'anii anumaa tasa karaa deemaa jiru karaarratti isaan arge warroonni community waan akkanaa hanniin gargaartan yoo jiraate akka qaamni tokko argitanii waa gootaniif barbaada. Ana numa jige kan akkuma kee kana nu wali jarjarte rabbi isii wali na jarjaru kana karamaa itti dhufe akkuma inni na dhufe kana amma isiin jar inni wayititee gal tare asiin ol tare gaduma taa'e dukkanti wayina wayma biyya beeka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtanii hordoftoonni keenya warri idil addunyaa irra jiraatan hundinuu maatii akkana agartan kana karaa irratti isaan barandaa ta'anii argee rifadhee naannoo keenya leela osuma deemu argee rifadhee itti goreen dubbiseen jechuudha. Ijoolleen kunniin kun akkana baatteetiin rakkattee kateetti argee itti goreetiin dubbiseen mee haalatii maal taatanii ijoollee akkanaa qabattanii biyyaa baate. Wanni ijoollee tana qabadhee biyyaa baheef an dhalattuu roobeeti ka'ee baraarii hambaa duuka bahee galee ijoollee kana muluu irraa dhalan nagatee akkanatti hawwata ofii biratti haadhaaf abbaa jalan nagatee tare haadhaaf abbaan sun hunda daddarbite ka'ee manaa bahee gada basaasaa deemi haamaa jiranii naan jedhan eega bu'eeta bineensi silaalan na nyaata galtee buusee galtee intalti wayii fuutee naan galtee eegasanis na bulchite amma ammoo ijoollee tana qabadhee hoyidaa soqadha jedhee karaa gubbatti bahuu na argan kanatti biyyaa bahee rakkadhe waan irra dhaabadhu dhabe. Mee amma isin gara baalirraa dhufaa jirtanii? Anama baaleen bulee haroo dumaalirraa dhufaa jiran ijoolleen tun haroo dumaali dhaloonni jara ani baalee walasheeti. Isin baalee walasheeti? Baalee walasheeti ani qulluma matakka. Isin haroo dumaal amma fagoodha guyyaa turtanii amma gaskeettan? Eega baan isii kamsaa haroon tun kamsaa jedhanii haroo tana kamsaa kana keessa bahee dhufee jimaataa fi sanbata gidir sanbata as baalee kana bulee irra dhaabadhu dhabe. Warisqii wayii argadhe funaanadhee da'uma sanitti deebi'aa jedhee. Akkasii obboleeyyan kiyyaa warri gartanii rabbii isin laafisee jedhee biyya keessa namoota akkana rakkatutu jira. Nama akkana ilmoo waliin gadi bahee namni ana ofii kiyyaa eenyummaa tokko waan tokko sun qabaadhaaf dadhee biyya tokko hin deemu. Deemee namni bara gadi bahee akka fedhe bakka buluun beeku bakka deemuun beeku waan isarra ga'uun beeku ijoollee daa'imman tanniin qabatee waan garagaraa akkana qabatee wayita rakkatuu fi waan akkanaa wayita ta'uu agarru waan baay'ee garaa nama nyaatu. Biyya keenya keessa waan akkanaatu jira. Lammaffaa qaala'insi jireenya akkam akka malee dabaleera jechuudha. Anamma isaan kana argee yaamee ol seensee isaan dubbisuun kun badaa waa nyaatanii jiranii laata. Gawaa haa nyaatanii jedheetiin ooma tiraanspoortii tokkollee aga bakka deemanii ooma kenna. Osoo ilmoo hambaa taate jarruun afaan an deemanii haadha iyyaatti tana jedhanii na biraa hafanii ilmoon ofii baay'isas irraa aftiree namni dhalaneessan namarraa hafu. Ana nyaata haadhatii yaa abshira wanta akka rakkatina wallaahi awwaan danda'u nama tiraanspoortii ta'e waan tokko ta'e haga bakka yaaddan san dhayxanitti waan tokko an isin gargaara jechuudha. Inni biraa immoo wanni godhamu yoo jiraate namoonni uummata nama kana gargaaruu feetanii warri biyyoota garaagaraa jiraatan dhuftanii gara waasaappiitiin na dubbisuu dandeettanii isaan kuni buu kan qaban waan irratti ergamuuf jechuudha.